Uummata keessummeessuudha. Galmi nama kuma sadii fudhata dhugumatti galmi galma addaati waan isin ajaa'ibu. Bootaa guddaa kana jedhamnedha. Oromoon akka isin agartan kanatti shaa jettee irra sirba garaagaraatiin miidhagdee dargaggeessi jaarsi shamarrittiin eerroo fi qarrittiin akka isin agartan kana baatee asitti argamti. Kana kun amma ganaadha. Ala kana bakka karrattiin seena yoo isin agarsiise uummanni wanniidha. Ala akkami jirtu ayyaadha nagumaami kana fakkaata kaa kunoo jaashaalla isaan kana Oromoon akkanatti dhufeera akka ammaa yoo xiqqaate nama gara waan xiqqaa miti kama isin agartan kana kunoo uummanni akkana fakkaata. Zachereera galmi ganaadha kaa kunoo galmi gara chaanuun ganaa bootaan akkana namni ammoo ala seenaara. Saati keessanii fayyadamaa isiniin jenna. Dhiyaadhaa bakka jirtan mara agammaatitti keessummaan hin dhumne namni alaa tikeettii muraara sakuritiin gara nama 60 akkasitti. Kun akkanatti qophaa'eera kun amma OMN welcome jedha. Shubbisaa uummanni kenna. Kunniin amma akka isin atu argitan kun amma kunniin sakuritiidha. Sakuritii kana yoo gartan kunniin sakuritii nama. Aboo galma ajaa'ibaati kun dhugumatti kana fakkaata kaa bootaa isinii jijjiiree isinii waraaba. Shaalloo gataa jedhama kun warra abaa'oo qabsaa waboo keessatti. Liiftiidhaan gubbar asii. Soonaa miti. Kana fakkaatamee ilaala galmuma kana bicha ilaalame galatoomaa jedhaan community biyya Jarman. Baay'ee galatoomu qabanii uummanni keenya amma iyyuu guutaadha galmi osoo gamma ganama kana namuma dhufe sakuritii iyyuu nu turre kaase uummanni akkana bahee Oromoon dammayxee hojjennu akkanaanii miti. Kana fakkaata amma gama kana gana akkanatti guutaadha asiin reef jalqabaa sararri gana asiin akkanatti ilaalame ganaa kunis guutaa walumaa galatti akkanatti asuma achi yoo isinitti achi qabee amma galmi kun asumaan kanuma ilaalame gamuma kana qofa. Kuma sadii qabata kuni wallaahi galma harataa jechuun isa gala kana fakkaataa hedduu namatti tola. Asirraa nama kana gubbaa kanarra ol baana. Galmi ilaalamee waan isin ajaa'ibu uummata. San qofaa miti gana hagasiititti as cufa laal. Gana hagasiititti akkanatti cufa kuni marti. Shuf. Asiinis laali kana hunda. Eedala. Kuni muluu nama qophaa'ee gaara. Badhaamitti bootaa guddaadha. Uummanni akka isin agartan kana dhufaara amma warri alaan agartan sun warra karaa dhufaaru. Assalaamu alaikum. Jirtaa boo nagaa akkami baga nagaan dhuftu. Kunniin amma kana fakkaata galmi gala jala sanii kaasee laala akkanatti achirra as ka'ee asitti akkasitti as guutaa sakuritiin akkanatti karaa mararra guutee balballi uummanni ittiin seenu karaan kana fakkaata. Kana fakkaata ka koottaa isiniin jenna warri alaa ammoo sakuritiin karaa murataadha karaan ittiin seenan ammoo asiin balbala kanaan as seenta uummanni kun gara nana guutaadha. Sakuritiin atillee seentee jirti. Maali kaase? Uummanni bootan nu hanqa ta'ee akka ajaa'iba kanatti alaa wal fixaara garuu galmi hundaayyuu ni gaya. Jawwee qawwee jedha bakka jirtan mara dhugaa hedduu namatti tola. Kana isiniin jechuu barbaanna. Booddee walitti deebinaa galatoomaa anuma isinii agarsiisuu fi sagantaa Jawaar ammallee ganaadhaa hin dhufne uummanni gammaa ka alaa wal fixaa jiru isaa ban qabu garuu galmi ni gaya. Kanuma isiniin jenna ka wanti jiru kana Shaallo maan jettu qabda nama kuma tokko laalaa. Akkam jirtu nagaa keessanii yooyyaa babbaaroo isiniin jenne aaga badhaadhaa alaamanaan nagaa qeerre'een bahaa kibbaan lixaan naga jirtu fayyaa keessanii Oromoo ani Shaalloo Gadaati akkam jirtan fayyaan keessan nagaami baga jiraattanii isiniin jedha wal beennaa miree barreessaamee warri ana beektani jirra akkam jirtu maal fakkaata sagantaa akka qeerroo biyya Ayiroopaatitti example lakkoofsa tokko irratti
qeerroon biyya Jaarmaanii qeerroo kutannoo fi murannoo qabdu dhiiraaf shamaraan dhaloota xixiqqoos itti guddisutti jirra. Jajjabaachuu qabna. Dubbiin dubbii xiiqiitii Oromoon bakka jiru addunyaa irratti wal qabachuu qaba. Malee walirratti duuluu hin qabnu, wal jabeessuu qabna. Miti gaafa Jawaar qofa suwarra dhufeef osoo hin taane eenyuyyuu namni kam Oromoon jiraannaan wal faana yaa'uun wal jala hiriiruun dirqama kenna. Kanaafuu haala gaariin sagantaa bareedaa kana geggeessaa jirra. Qopheessinee haala addaatiin haa ulfaatanii qeerroof qarreen biyya kana baay'ee tokko kabajaa guddaa isaaniif qabna. Haala kanaan itti fufutti jirra. Isinis iddoo jirtanii akkanumatti isin bashannansiifna. Sagantaa bareedaadha. Jirra hin banne warri eessa jirtanillee jettan hin banne jirra. Haala kanaan dhaloota qubees kun ijoollee ilaalaa waan fakkaatan faayamanii aadaan jomoree wanni hafe takkan jiru. Jomoree yoo jennus bonkee uffata aadaa kamiyyuu haala kanaan itti fufaa jirra. Galatooma isinis galatooma warri jettan isin argaa jirra. Koomentii keessanis ilaalutti jirra. Haala gaariin sagantaa keenya hanga dhumaatitti akkanumatti waliin turra. Amma daqiiqaa 30 booda hin ga'uyyuu daqiiqaa akkana 10 booda Jawaar Faatillee seenutti jirti. Haala kanaan akkanatti walajjiin midhaaguun walajjiin faayamuun iddoo jirtanittis ol qabadha. Asirraa dammoo imalli gara Faransiiti. Faransiirraa boru Faransiidha. Wixata duraa dammoo Ingilizii UK jechuudha. Akkasumatti biyyoota hedduu daawwachuu dandeettanii jechuudha. Imala adda addaa jechuudha. Haala kanaan akkana jajjabaadhaa ulfaadhaa isiniin jenna. Akkasi galatooma akka isin argaa jirtan kanatti kana uummanni reef seenaa boodaa reef sirreessaa jiru. Garuu ala kana ijoolleen bootaan nu ga'u jettee akkuma gara bara 2000 meeqa sila gaafa Jawaar dhufe san 2020 moo 19 lakka 2020 20 keessa akkuma dachiisoo coosee uummanni ala kana sabbuutii wal midhaara bootaan nu hanqatailee garuu galma ajaa'ibaati galatooma jedha. Kanaadaarraa isin daawwachaarraa Ahmad Irbaan galatoomi thank you very much. Community biyya Jarmanii bataamitti community ajaa'ibaati. Wallaahi galmi kun jarana. Nama 9,000 illee waan fudhatu na fakkaatan. Bootaa amma isin lakki Itoophiyaa Oromoo miti Itoophiyaa guutuu iyyuu suuta hin fudhata. Itoophiyaa guutuu iyyuu fudhata. Guutuu hin fudhata. Yaa Oromoo qofaa miti. Irraan bayini. Irraan baanu. Irraan baana rakkoon silkiillee shaanii fixaa mana hin jirru. Iddoon jirru iddoo bashannanaati. Akkama isin agartan suni bakka Jawaar fa'aa taa'anii haga ammaatitti Jawaar dhumne teessoo nuureef sirraayaa jira. Daqiiqaa 15 booda ni gaas. 15 walakkaa booda Jawaar fa'aan dhufan jedhanii. 15 jira Jawaar waliin har'a kanama wal argee jira. Uummanni Oromoo hayyoota Doktora Profeesarootatu jira. Meeshaa gammachuun sitti dhagame maali? Anumaa si gaafii sii godha. Wallaahi ana gammachuu guddaan na dhagaan. Gammachuun jalqaba Jawaar Mohammad jechuun nama akka waan Jawaar Mohammad du'ee lammaffaa galee. Maaliif jennaan hidhamuu qofaa miti. Dhugaa. Namni kun guyyaa 40 dhugaa osoo waan nyaatiin beelaan ufa dabe jechuudha. Dhugaa. Namni guyyaa 5 guyyaa 2-3 osoo nyaatiin yoo bule waan isa dhagahuun beektatis. Dhugaa. Kanaaf Jawaar Mohammad jechuun nama du'aa afaanii deebi'ee nama lammaffaa du'ee deebi'ee jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Dhugaadha. Biraa ammoo lammaffaa deebinee Jawaar ijaan argine inni yaanneen beeyi. Mee yeroo baay'eedhaa sagalee uummata Oromootis walumaan ta'aa turre Feesbuukiin kan keetis Yuutuubiin kan keetis harka hedduu sirratti uggurame yoo xiqqaate harka 10 olis haaroma deebitee banataa turte inni armaan dura Abdii jedhus sirra cufame deebee Ahmad Kadiir jedhamus sirra cufame mee har'a sababuma kanaadhaan malee sababbii biraatiif miti. Mee kanarratti mee maal jee harka meeqa sirratti cufame maaliif sirra cufame? Wallahi Feesbuukiin yoo xiqqaate yeroo 11 narra cufameera. Peejii garaagaraa waliin jechuudha. Yeroo takka Feesbuuka dhaabbataa seeraan banadhe yeroo 5 adabanii kisiin baay'atee narraa cufame suni marti qabsoo nuti Jawaariif qabsoofneeni murannoo nuti goonerra dhiibbaa nuti godhanii gurupiidhaan wal ijaaranii Feesbuuka keenya cufaa turan jechuudha. Garuu akkuma jedhame kan Feesbuuka cufuun filoostoorii keessaa balleessuudha. Dhugaa. Guyyarraa Feesbuuka haaraa ooluu uummanni Oromoo waan nu beekuuf nu bira dhaabata. Dhugaa. Suuni keenya haaluma ajaa'ibaatiin dalagaa ture jechuudha. Ammoo ifaa jee keenya sanitti irra gammachuu hayyuu kiyya simachuudhaaf akkanatti yoo uummata Oromoo argu hedduu gammadaa jechuudha. Hedduu gammada. Dhugaa. Isin beeku anam. Dhugaa. Kanaaf ifaa jee qabsoo Jawaarii qabuu keessatti hojii godhe irratti haga lubbuu yeena dirasii qabsiisuu keennee har'a uummanni keenya haala jedhamu bahee galma qabatee amma akkanatti shaashaa jira uummanni waa maraa sirreessaa jiranii kun alaabaa adda bilisummaa Oromoo illee fidanii achi fannisaa jiru. Kanaaf inshaallah waan akka kiyyatti guyyaa kana arguu kootiif
galata rabbi biyya galcha hedduu natti tolee jira jechuu barbaadeeti warri haftanis dhiyaadha ummanni galmi siin kayaa galmi ummata Itoophiyaa guutuu osoo dhufe inni guuta waan taateef kanaaf akkasitti akka jabaatan dhiyaadhaa isiniin jenna ummanni ganaa seenaa jira kana fakkaata isiniin jechuu kiyya haala wasaalan akkasi kunoo kana fakkaata sheerii godha ummata Oromoo bara biraan gaa gammachuun kun gammachuu keessanii gammachuu ummata Oromoo hundaati. Mee ani ka jedhu mee ammas gaafii tokko siin qaba saganticha kana silaa yeroo hagamiidhaaf itti walumaan akkuma beeknutti mee yeroo hagamiif itti qophaa'ee si fakkaata ka yeroo hagami kan guyyaa tokko guyyaa lama sadii fakkaata moo sagantichi kun qophiin kun kan yeroo hoggaa yookiin amata ji'arra qophaa'ee fakkaata mee yeroo hagam fudhatee akka yaada keetiitti walumaan beennallee daawwattoota haa ibsitu malee walumaan beenna nu warra sagantaatti daawwattoota mee ummanni biyya adda addaa jiru nama 1,400 mee akka guyyaa hagam itti fudhatee sitti fakkaata silaa usuu akka yaaddetti guyyaa hagam itti fudhatuu qaba itti kan manni guyyaa takkaan dho'e kun. Kuni qophiin kuni ana kana fakkaatutti ummanni Oromoo communitiin biyya Jarman akka waan raaganii na fakkaata. Jalqabumaayyuu jawaariin dhufaa jedhanii qophoo qaban si'a. Galmi kuni yoo xiqqaate baatii 2-3 dura qaban. Waan si ajaa'ibu. Biyya kana keessa seera qaba. Biyya Jarmaniititti akka Awurooppaatitti akka biyya keenyaa sanarra karoorfattee irra waa godhuu hin dandeessu. Akkana. Lafa jala waa qabata. Kanaafuu Koreen biyya Jarman galma kana argachuun isaanii waan waggaa tokko asitti itti yaadamee xumurame jawaariin dhufa jedhanii tasfaadhaan eegan jedhee fudhadha malee ani. Waan akka guyyaa takkaaf lamatti dalagame jedheen fudhadhu. Maarree ani garuudha dhugaa kan keetiidha nuti garuu torbee tokkooyyuu hin fudhanne saganticha kana kan roobii eegalle roobii dheengaddaa kana eegalle guyyaa kamisaas haasaa godhame jimaata dheengaddaadhaa koreen tumame koreen sakuriitii adda addaa tumame koreen jimaata kaleessaadha jechuudha har'a yoo manni kun akkana dhooyu mee akkamitti ilaaltaree hoggattuyyuu akkanatti hin dhoowu jetteetiin madaaltee jirtaa jechuudha. Oromoon dammaqeera. Dammaqee maal agarsiisame kun? Bobaa jala tuquun barbaachisu. Akkana. Akkana. Information bicha ayyuun kee guyyaa kana dhufaa qofa itti muudha. Akkana. Akkanatti bahee nutti argisiisee manni dabalee jira isinitti argisiisaa. Mee galluufiitii waan ummanni fakkaatu isin agarsiifna amma waan amma jalqabaarraa achi siqee isin agarsiisa amma. Ka jalqabaarraa amma akka dabalee jechuudha. Laala amma kun akkana guuteera. Ittuma oltumamaadha. Amma argaa jirtan kun hundi ummata deemaa jirudha. Galmi akka ajaa'ibaatitti ittuma deemaadha. Laala. Waan isin ajaa'ibu. Galmi kun Itoophiyaa guutuu qabata jedhee yaadaan. Ummata Oromoo biyya kana jiru dhiisa. Itoophiyaa guutuu. Maaliif hedduu guddaadha. Bakka daa'immanitti taphattu qabaa. Wallahi community biyya Jarman bataamitti galatoonfachuu qabdanii galatooma tacha galanni isaanii hin badini ummanni amma asii ruguu yoo xiqqaate ummata 100 amma kan maana iseen bara 100 kakanaa dhufaaru ka ala sanii wal fixaa jiru bootaan na hanqataa jedhee alaa wal fixaara ummanni amma bootaan kuni bootaa jawarfaa ta'anii dhalaala axiriin itti axirameera teessoon sadiin duraa kuni bootaa jawarfaa wayitaasaa amma achirraa gadi bu'ee tanin as ta'u keessummaan gugurdaan akka keessummaatti jiran fuuldura kana ta'an sarara sadiin kana jechuudha itti axirameera amma kun amma sakuriitiidha kan dhaabatu kuni ummata ol dhoorgaara haala kanaan ummata Jarmanii keessattuu koree waan kana qindeessan an akka nama qabsoo kana keessatti yeroo dheeraa tureetitti galatooma jechuun ni barbaada waa dubbatta yaada qabda sammaa gurra godhadhu mee sakuriitii isin waliin isin dubbanna. Haaloo akkam nagaa jirtu baga jiraattanii bulloo kana eegaa jirraa qeerroon Jarman ka wantoota hundaafuu waan guddaa hojjetanii ammas amaanaa Jawaar Muhammad nu kenne hoggaa 8ffaa OMN kabajuudhaaf isa simachuudhaaf baga nagaan nu baatee baga nagaan nu dhufte irratti hojjetaa jirraa qeerroo Jarman galatooma. Hayyee fayyaa ta'e. Akkasi kaa kunniin ijoollee asitti nagaa uummataa eeganiidha as keessatti uummanni akka waan takka rakkoon hin kaaneef ani hedduu itti boonee jira koree Jarmanii keessa itti boonee jira bakka har'a laphee hundaan gammanne sakuriitii yoo xiqqaate una laalame amma kun marti sakuriitiidha ka kana dhaabatu kun amma uummanni nagaa uummataa eeguudhaaf amma kunoo wallaale
kana fakkaata ka ay ummanni ala sanii bootan waan qataa'ee sadarkaa itti wal fixaa jiru irra jira hedduu namatti tola galatoomaa iraanii koree waan kana qindeessaniif kabajaa fi jaalalatu isaanii mala nutis waan ifaanyee itti milkoofnee jirra wallaahi alhamdulillahi rabbil aalamiin galanni rabbiin badini oromoon as keessa jirtu waan haftee manatti hafteen fakkaatu sanuu sa'aatiin amma agammaa jawarmaan dhufne warri neezerlaand illee as jiranii yaayyaan bashiir faallee dhufee as jira jawaarii wal argina fakkaataa booddee jawaar waliin dhufti si'a namoonni hedduun dhufne agammaa namni akka jiruun jechuudha kun alaa sakuritii gara nama kudhanii jijjiirri amma ijoolleen bootaan waan qateedhanii jechuun namatti jijjiiraa irra akkasi ka oromooti ya galatoomaa jedhaani community biyya Jarmanii keessa jiran warra biyya kana keessatti waan kana qopheessaniif galatoomaa galatatu isaanii What is that? Falsi ta'e moo seerka? So. Masha Allah. Baka gammaddan. Qindeeffatoonni fi jaalatamtoonni Oromoo warri Jawaar jaalattanii fi warri Oromoo jaalattan qabsaa'onni Oromoo hundi. Kana fakkaata ka Hacaaluudhaan maka sirbaa jiru hedduu namatti tola thank you aboo kana beeytanii mucaa kana haqoo kaameeraa sitti achi deebisa kuni Abdul Jawaar jedhama warri beekun beeka mucaa madaraka irra jirra warri lafa laalaa akkasii galatoomaa hundi keessanuu nama 1900 laalaa ram Mashallah. Maalumanni Oromoo jechuun Jawaari. Oromoon Jawaari ati Oromoodhaan. Oromooleen ka Jawaari de. Jawaaris ka Oromooti. Oromooleen ka Jawaari de. Oromoon ka Jawaari Jawaar ka Oromooti. Akkasii shaalloo irraa baanaamee uummata kana maal dhaamtaan gammachuu isin dhagaame kana. Ummata Oromoodha ammas walitti deebineedha walumaan jirra yoo baatiriin isaas meeqa qabda chaarjam baatiriin isaa itti deebi'a hin qabda farsin 64 qabda ni jirra walumaan jirra jechuudha kanaaf haasaa inni godhus gaafis yoo irraa qabaatan as jala koomentii gaafachuun dandeettanii akkana miti hin gaafannaafi nuti koomentii jala hin dhumne inni dhumne eessatti warri jettanii fi jaarmaan biyya Awurooppaadha magaalaa Nuumbargitti jedhamtutti kanaaf warri gaafiis yoo qabaatan yaada adda addaa gaafatanii jalatti barreessitanii nu asii gaafachuuf hin dandeenya yaada uummataa jennee yaada kennu burqisiifne miti akkana moo akkana miti yaada uummata irraa fuudhuun bareeda yaada hawaasa uummataa jechuudha. Uummanni hafaan jiru osoo isin ajaa'ibe warra alaa seensaaf sakuritiin kaala jiruttara funyaan wal qaban siin jedha kaala jiruttara tollee meeqa sakuritiin tollee amma irraa qayyaraara maaliif uummanni booda warra dhalataa biyyaa poolisii amma isaantu eegaa jira malee kennaa miti bakkeen akka malee guuteen akka tasaa ta'ee warra ganamaan dhufeedha uummanni keenya baay'ee galatoomaadha baay'ee jaalala kana uummanni Oromoodha walii qabuun uummanni Oromoo walii dammaqu laali ani wanni raajinatti ta'e guyyaa karraa kanaaf as garagalchi kaameraa guyyaa karraa kanaaf guyyaa Haacaaluu artist Haacaaluu Hundeessaa du'essan guyyaan kun lamaan guyyaa seenaati urmii biyya keessa kan dagatu gaafsanis galgala dhageenne ganama san wal geenne magaalaa biyya kana daaraa godhaa turre biyya kana hagunna kennaatiin daaraa goone jechuun tireena socho'ee baabura tireena iddoo deemu konkolaataa iddoo deemu hundumaa irraa cufnee wanna godhaa turre jechuudha kana jechuun maali biyya keessatti illee ardhallee guyyaan sun guyyaa akkasiisan guyyaa lammataa gaafuma jarri hidhamte san ardhallee an akkasitti ilaalaa jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoodha dammaqa iddoo jirtanitti tokkummaa wanni walii dhaabnu uummata Oromoodha tokkummaa irratti walii galu kutaan gandaan waa'ee naannoo waa'ee kutaa dhiistanii tokkummaa irratti osoo hin doofne bilisummaan keenya ni mirkanaa'a jechuudha. Jawween meetii jettanii jawween ganaadha uummanni isiniin jedha akka uummanni seenutti jawaariin akka uummanni dhumutti hin seenu dhufee jira bar dhufee jira as keessara uummata akkasiin bahu kun bootaan qophaa'eera jalqaba isin agarsiisee jira yaayyaallee wajjin jira yaayyaan isa dhufee si wajjin waan deemsin jirreef jechuudha
walumaa galatti Jawaar ummanni ala kanaa goota nu hanqata jedhee wal fixaa jira garuu galmi baqii Itoophiyaa guutuu osoo dhuftee fudhata sininja ummanni kanaafuu koree isaa community biyya Jarman onnirraa galateeffadha onnirraa Oromoon guutuun warra Jarmanii qofa miti warra Jarmanii Oromoon Awurooppaan Oromoon guutuun biyya Jarman godhe kanaaf galata galchuu galata guddaa galchuu qabu akkana nama dhibba meeqa seena nama yoo diqqate lakki gara 506 taa'ee xiyyaate 203 lakki 500 wal malee baal galmi kun galma fe istaadiyoomii yeroo taphaati galmi kun atoonni yaaduu qabdu galmicha kana galma cadhisee yookiin fuudhaaf heeruma gaalatee geggeessanii miti galma taphaati galma taphattoota kubbaa miilaa yeroo wal ganiitiin erga waaccaafa itti laatanii jechuudha isa malee kanaafuu tilmaamuu hin dandeettu siin jechuuf jedheeti masmarra naafati irra teenne kuni nama 200 ila masmarra kan ittas deebisi masmarri kun sararri takkattiin kuni nama 200 sarara kana meeqa ta'uu isaa lakkoofnee ittiin ga'uu dandeenya jechuudha siigalee miti haala kanaan mirkaneessuun ni jiraataa rakkoon qabudha kanaaf uummanni Oromoodhaa bakka jirtanitti dammaquu qabnaa dammaquu yoo jennu ubbeeku walii rifachuu walii na'u nama keenya karakkatee iddoo rakkatee gargaaruudha akkuma yeroo kanallee akkana walii birmannu kan agarte karakkatee kufees lammii keenya kan du'aa jirus kan gubachaa jirus hunda qabaniinis gargaarsu garaa kanallee dhaamsa hawaasaati dhaamsa uummataati isaan bira geessuun dirqama jechuudha iddoo jirrutti jabaachuudha gammachuun kenna itti mufuuma rabbiin gammachuun nu haa godhu amma jarri kanaafuu ammallee dhaamsi an qabu warra ala jiru jechuudha sakkuuritiidhaan ijoolleen wal jeeqaa jirtan warra akka tasaa carraa argattanii laayivii kiyya kana laalaa jirtan ijoolleen Jarmanii jirtan gootaan isin gayaa galmi baqiidha adara inteeqinaa tasgabbaayaa galma taphattoota Awurooppaa itti ol geettee si waachaa fudhattuudha galmichi kan achirra madaala akka uummanni illee dhugaa qaba maal seete Ahmadi Culullee uummanni illee dhugaa qaba akkamiin dhugaa qaboo itti armaan dura gaafa galma dura goone gaafa 2020 dhufe san gaafsan anaafati seenneerra fuuldura kuuwwan carraa dhabe nu warra dura isa waliin seene kuuwwan carraa dhabe jechuun nu ammallee keessa jirra akkasii miti dubbii nama galmi warra taphattoota biyya Awurooppaadha asitti waachaa asitti qoodan guyyaa lama argine asitti waachaa kan qoodan maaliif galma guddinarraa jechuun barbaanne taphattoota hedduu jechuudha istaadiyoomiidha kanaafuu akkasitti hubadhaa jennaan warra ala jiruunillee ni ga'a. Ayyee akkasii kanaafuu galatoota walitti deebinaa booddee bishaan dhunnaa Jawaaris yoo dhufee waa carraa arganne booda isinii waraabuu yaallaa kanaaf akkasitti obsaan nu eeggadhaa usuma isin dharraanu usuma isin jaalannu isinirraa baamna malee waan biraatiif miti ummatatu alaallee nu rakkisaa jira asiillee Ahmadillee xiqqoo hojii waan qabuudhaaf sababa kanaaf fuuldura bahuu qabda kanaafuu booda walitti deebinaa jechuudha daawwattoota kennaan bakka gammaddan walumaa galatti qeerroon addunyaa kanarra jirtu Saudi Arabiyaa teessee Awurooppaa teessanii Ameerikaa dachee addunyaa rabbi uume guutuu wanni banii aadam ta'e warri uummata keenyarraa simannaa Jawaar daawwachaa jirtan bakka gammaddan uummanni Jarman mataa nama qabachiisaa yeroo kamuu qeerroo gaafa xiqqeeti amma nama 500 wanni tokko ammallee wanni jiru Oromoon Kanaadaa Awustiraaliyaa fi biyya Awurooppaa biyyaa jiru hayyoon dhugaadhaaf Oromoo hojjetan yoo beekamtiidhaaf uummata Oromoo kana haa jabaatu jedhe garanatti xalayaa erguu qabaa jechuudha maaliif Jawaar amata tokkoo fi amata lama ture jalqaba imala isaa eenyuun dhufaa qeerroo Jaarmanii bira dhufaa waan asii jedhe bagarte kan Kanaadaa jirtus iyyata kan kee yoo galfatte nu bira galfadhu jennaan akkana hokkanaa miti galmaanis horiinis waan ol faana jirruufi nu bira koottuu jennaan beekamtii kophaa qabdu san waliin qoodamna koottaa nu bira jennaan akkanuma hokkanaa miti dubbiin kanaafuu koominiitiin Kanaadaa kan Minisootaa jirtanis sagantaa bareedaa isin qopheessine gara keenya dhufuu ni dandeettanii jennaan Profeesaroonni Doktoroonni Oromoodha abbootiin qabeenyaa Oromoodha ummata kana ni daawwadha hawaasni kiyya waan irra jiru akka yeroo Tigireen armaan dura gootu agartee warroonnummaan kaabinoonni gurguddoo Tigireedha hawaasa isaanii walitti qabdee imbaasitti daawwachiisaa waan hawaasni isaa irra jiru rakkoo hawaasa isaa irra ga'e kan Profeesaroonni warra jiranillee mataan Doktor Teediroos Adaanuu kun armaan dura Minisootaa irra walgahii taasisee ture gizee aangoo qabasan lammii isaanii kan rakkinna irra jiru rakkinna isaanii furuudhaaf ifa siteera kanaafuu isinillee koottaa nuti simannaa karaa kamiifuu banaadha eenyu nu onneedhaan simanna malee arrabaan simannu jechuudha akkanuma kana miti kanaafuu galatoomaa walitti deebina nagaan oola shaanii qusachuu jecha sanirra dhaamnaa fayyaa ta'aa ulfaadhaa wayyooma kan keenya gammannee jirra bakka gammaddan bakka jirtanis nagaa keessa jiraata